yeroo tokko tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaaddanitti jireenyi akkasiin barbaaddanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifaman haa godha. Anaafi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadha. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha. Dasu. Akkam. Dasu. Dasu. Abet nagama. Nagaa dagalata rabbi. Ati eessa jiraatta? Qaamaan beektani? Ha? Frankie ta'uu nothing qalladina. Dasu. Abet nagama. እሺ ቃማን ቤክታኒ ሙበራ ማለት እንደበልቶኝ በቀነምኒ ቤኩን ጅሩ ማሪዮ ወዱጋታ የለ ወሪ ኮሜንት ያከጀራ ጅሩቲ ሆማ ወኒ ጎራሞ ፍንጅሩ amma wanni jiraa jiran akka waan uf ajjeesu yaaltati yoo dhugaas ta'e rabbi soba haa godhu. Ilaa waan akkasii amma fakkeenyaaf ani maafan jibbasiti waan akkasii laayif irratti haasa'u waan ta'aa jiru hin beektu waan ta'e hin beektu namatti dhiyaatullee miti nuti si galee yoo duute jennaan hin gaddinaaf akka namaatti akka isaan haasa'anitti taanaan akka namaatti gaddinaaf sana ala garuu waan gochuu dandeenyuudhaan qabnu nuti. Kanaaf laayivii kanarratti illee haasa'uudhaaf illee waan hin beekne gaarii miti jechuudha. Isinii galee nama nasaqaayee inaa deemtanii amma parsanaaliyaan waan akkasirratti wanta naan hin beekne irratti haasa'uun barbaadu hin jaaladhu bakka. Yeroo hunda yeroo bakka wanti ta'e dhufee bamaxxaa quxa dhuftanii nasaqaayee naanaan. Hin jaaladhu wanta naan hin beekne wanta naan ilaalanne wanta ani keessa hin jirre haasa'uu hin jaaladhu waan gaa'is. Kana naa beekaa bakka. Isin bakka. Gaafattu yuun seenee bakka mucayyoo fajjeeftee jirti duutee jirti. Maaloo bakka isin oduu jaalattuuf ani isin gammachiisuudhaaf waan hin beekne. Maal jette qoyiraache takka hin beekti. Duutee jirti bakka ufajjeete daqiiqaa muraasa dura viidiyoo waraabdee nagaa dhaammattee namoota bifa magaafattee turte amma garuu fajjeeste jirti. Maali rakkoo maayin? Rakkoo isheen akkamitti beekuu dandeessi asli? Himne duuteetti du'a ishee siin hima bas. Ufajjeesuun kee malee raasaa ufajjeenitti ufajjeesse. Akkamitti beekti? Ani hiriyaashee wajjiniin baay'ee walitti hin siqaanii bilbiltee gaafatte faamilii ishee horiin jiraatan jechuudha si galee. Na akkasi viidiyoo immoo sooshaal miidiyaa irra jira namoonni feesbuuk irra jirta yoo jiraatan ni argitu. Sa'aatii tokko dura nagaa dhaammattee turte namoota hundumaatti jechuudha. Akka biyya lafaarraa godaantu himteetti. Amma garuu fajjeestee jirti sadhumaa duutee jirti bakka wanni biraan jiru. Asli. Waraaju. Isheen maatiidha. Hiriyaa isiiti jette. Hiriyaa ishii waa'ee nama jireenya nama dhuunfaa Bakka biyya bilbilee maddu baafannee rarraacha nuti hin cabarbariin ati deembo. Ati seeraan sagalee fuudhaan jirtu. Bakka duutee jirti. Ati maal asirratti asfaraara nutti iyyita. Deemma dhaqqi been adda baafatti. Sobaa miti dhugaa rabbii duutee jirti. Echi eegoo fajjeefte amma nuti akka tiktookii doon tiktookii jirra nuti hundi keenya iyyuu maxxansinee jirra. Sa'aatii tokko dura duute.
Asli Oh, nagaa jirtu nagaa. nagaa koora sagalatu maal ture fakkaate. Ani sila liiviitti ishee wajjin haasaan ture sa'aatii 9 walakkaa waan akkasii keessa. Bilbila ammoo. Areelam liivii karaa tiiktookii. Eeshi. Kaza utuma haasoftu osoo mana wajjin haasaa jirtu liiviin see cufame. Dammo waarningiin itti kennuuf jechaa jiraati koopiliinkii naaf godhaa jechaa turte. Eeshi. Ofii haasofte. Malee akkamittiin of ajjeesti liivii turte miti maal sila haasaa amma turte liivii galte koopiliinkiin itti kennaa jira waarningiin itti kennuuf fi koopiliinkii naa godhaa jechaa turte. Malee sobaadha natti hin fakkaatu naan. Amma nuti ka'ee nu furannaree amma rabbiidha warra duute jedhu kana soba haa godhu. Amma yoo Abbaan manaa ishee dhaqaati abbaan manaa ishee piroofaayilii gurraacheffatee jira ragaa godhadha nuti warri beeknu isinitti himneen fudhatta yoo ta'e Yoosef jedha maqaansaa dhaqaa laalaati piroofaayiliin isaa gurraacha familii ishee piroofaayiliin gurraacha dhaqaa laalaayyee nuti waan beeknu isinitti himnaa yoo fudhattanii fudhachuu baatan isis jemmar maal gootuufis rabbuma kakkaaf malee wanni gootan hin jiru. Mucayyaan baay'ee nama gaddisiisti chaalenjii hedduu keessa darbitee ani akka nama ishee beekutti baay'een gaddaani. maaliif rakkoon ishiisi warri beektan kun maa ufajjeefte? Chaalenjii jireenyaa hedduu qabdiini si galee. Maal interview yu gootee makiinaa hunda turte. jaarsa surprise godhan turre. Addunyaan namaa goote surprise godhanii asirratti kolfaniif. Yaani waa'ee rakkoo abbaan itti du'e abbaa sabbeeka du'uu ishee qofa beenna nuti gaa. Si galee. Anumaafiyyuu rabbii raamata kan dhaafiiti. Waaqayyo maatii ishee jajjabeessu. Ara rabbi soba haa godhu wallaa mucaan sun miskiinaan Facebook irratti arga yeroo baay'ee garaa nama nyaatti. Rabbi soba haa godhu mana yaalaa jirti warri jedhu jira warri soba jedhu jira warri dhugaa jedhu jira warra dhugaa reetan kana rabbi soba haa godhu rabbi si haa oolchu rabbi si haa dhaqqabu wallaa rabbi si haa dhaqqabu. Walitti dhiyeennan qabnu Facebook irratti argaanii rabbi soba haa godhu. Rabbi nama ofii nu fajjeessu isin godhin jiran amma kun ikkoo furmaatan qabu bar yommuu fajjeeftellee nama ofii uf ajjeese atillee homaa gochuuf hin dandeessu nafsi salatti gaafata. Amma fakkeenyaaf ati waa'ee ishee amma yeroo asirratti koomentiidhaan barreessan of ajjeesti jettee haasa'uuf illee ati amma fakkeenyaaf ati of ajjeesti illee gaafa jettee haasoftu riikaardisii godhanii of ajjeesti isa jedhu qofa poost gochuu danda'u. Si galee kanaaf waan hin beekne namallee jechuudha fira maatii taanaan asirratti bahee haasa'uunsaa waan kana fayyada taanaan qofa gashi. Unless otherwise dhugaa namaallee dhoksuu ta'a. Si galee waan hin beekne keessa galanii haasa'uun dhugaa nama sanaallee dhoksuu ta'uu danda'a. Hin beeknu maal akka taate. Ani personally jireenya koo keessatti live irratti yeroo tokkoon isaan arge wal wajjin galanii natti erganii. Achi booda sirumaa viidiyoon isaanillee naa dhufee isaan argee hin beeku. Ani personally. So waa'ee nama hin beekne keessa jireenya namaa keessa galee akkas taateetu sana taateetu jedhee gaafachuufillee nama isaanitti dhiyaatu nama isaan sirriitti beekuun qaba jechuudha. Ta'uu baannaan unintentionally yookaan unintentionally dhugaa namaa dhoksuu ta'a jechuudha. Isinii galee guys amma fakkeenyaaf garuu warri koomentii like yes I will warri koomentii garuu ani naan galuu fedhiin keessan dhugaa naan galuu fedhiin keessan amma asirratti anaaf asliin nama wayii gashinee akkas taateetu ta'a sana taateetu ta'a akka waan akkasii akkaasuuf nu barbaadanii jireenya namaa keessa gallee inni silaal gabbaa'ina anama fakkeenyaaf personaalii naan gallee maal akka barbaadan nama akkas gastirra gashinee sanas kanas gashinee akkas waan taateef lakki sana waan taateef lakki amma laayivii turte lakki sana taateetu lakki jireenya chaalenjii maal akka jennu barbaadan achitti lubbuu namaa darbe maatiidhaaf kun dhibee guddaa asirratti baanii waan barbaanne haasa'uun immoo dhibee isaanii irratti akka soogidda firfirsuu ta'a. Na gaafii privacy namaallee eeguu baruun waan tokko ishee. Garuu baay'ee nama gaddisiisa kun. Yaa waa'ee soba haa godhu ijoolleen baay'een soba yaa'in amma warri koomentii waliin galan nuti ka jennu amma rabbi soba haa godhu.
Ana amma Dr. Nahum kuno text na godhe dhugaadha jedhe. Dhugaadha lubbuun hin jirtu jedhe comment message na godhe WhatsApp irratti. Waan ichi dhugaadha. Dhugaa amma warra dhugaa jedhu kana Nahomee qabiyyee jiru moo? Dr. Nahum amma WhatsApp irratti text na godhe raachee dhugaadha mucaan boqottu jedhe. Baay'ee nama gaddisiisa maalumaaf. Maaluma taate. Biyyoon itti haa salphattu. Maaluma. Boonii jaa. Beektanii Facebook irratti sarchuu adeema boonii jaa jedhaate. Jireenya. Kanatti taa'ee ka'ii dhoogee mucattii sammuu nyaatee ajjeese. Bataam. Warri komentii moo በኢየሱስ ወይኔ እግዚአብሔር ብቻ እግዚአብሔር ዋቀዮ ቆፍቲ ኦቶ ኦፊላልተኒ ኮመንት ረቲ አከሚት ኡጋርቢ ሰው ለምን ትንሽ አይረጋጋም? ጥኑን ተስገባው ለምን ጥኑ መጥኩ ሆይ አከንደ ይሄ አከሰሪ መራቱ ወይ ኢሳ በቃ ኢሳ ዱጋ ኢምበን በሌሲና ኮመንቲ ኢብሳ ጀሙት ይረኮን እንጅሩ ኢሳ ደንሳ ኮመንቲ የሆነ ነመሜቀ አከሲትኛ ከኒቱ ኮመንቲ ዳን Biyyoon itti haa salphattu. Maatii isiitti hiriyoota isiitti waaqayyo jabinaa kennu dhugaa bata. Bakka raajee daanaa waal. Ciao bakka asilitti nagaate. Waan kana irratti hin dubbatin isa asli dhaga'i gurba. Waan kana irratti hin dubbatin namallee galchite waan kana irratti hin dubbatin. Waan kana mirgallee hin qabnu baay'ee waan kana irratti baanii dubbachuudhaaf. Nagaate.